مالنا مالي مالو مال ويحتلو سلا جميلة تفين سلا لمالي جميلة جميلة أكامي تنبولاري سلا جميلة تفين سلا لمالي جميلة جميلة أكامي تنبولاري نairobi مو مومباسا Damadamu mi oftuko wanangehi takite. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني وردفتوني يوم تتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتا بغا جراتني أقوم القبتي رفتي وجتن أقوم أرقا جرتن أنو سربي إبسي شافي ماكي في باي قدي فمي جرى متى وجاه تراني قجالة وموسدي نتج إمي جتا تراني إن شاء الله وان بريدغا جالة إبسي شاتو ماكي تكيمي makit ibsisatti cime hin beeknu akkanatti maashaallah kun ogaa miidiyaa girgireessani jecha takkitti isaan barreessan hawaasni guutuun fuudhee yuutuubii feesbuuka kanarratti olii gadi dhama'anii jechuudha wajjin warri jireenya namaa jiraatu warri jireenya dhuunfaa ofii hin jiraanne jechuudha yoo isaan qubee afur jechuu jecha qubee afuriin barreessanii ol darban kanumatu ajandaa ta'e ummata rabbi soogidda godhe soogiddi waa hunda keessaa hin dhabamu waan tokko ta'e malee kanaafuyyuu waan itti hafee miti isaan immoo jireenya ofii jiraataa jiranii kun haala kanaan bashannanaa jiran sirbi isaaniif beelleen gadi dhiifame afaan arabaatiin jamiilaa jechuun bareedduu jechuudha kaayirootti sibira dhufa moo'eessitti sibira dhufa jaa sirbichi kun haala kanaan gaaggatti sirba sanbanatanii faradoo yaabbatanii bashannanu jiranii farda kana hunoo akka gulufsiisaa jiranii ibsishaan nama duraan gaarii oofaa ture fakkaata hunoo gaarii akkatti haata qabee ari'aani mungkin biyyatti gaarii ari'aa ooluun turu gaarii ari'aa tura bismillah akkam jechuudha isa na harka badii akkin jechuu deemu biyyatti gaarii oofaa ture jechuu barbaadetti mungkin gaarii dalagaa ture ta'uun dhaboosoo biyya san hin deemini akkatti gaarii oofa kunooyi rabbiin ijamtu irraa haa qabu waan hedduu namatti tolu rabbi wajjin umrii isaan haa dheeressu warroonni osoo jibbuutu osoo shira meeqa irratti shiranu isaan jireenya ofii jiraataa jiranii kun gabaabbatte ja'a kun kaan ja'a bismillah namni akkatti jireenya namaa jiraata jireenya dhuunfaa ofiitu jiraatu nuyyuu hin gaya maalumaaf jireenya namaa jiraatu akkatti dhama'anii gajuu bara wanni na rakkisaa jiru ani kan inni dhibu bara uummanummaan kun maa nama jala yaa'ee jireenya namaa kana jiraataadha uummanni jireenya ofii jiraataa jira maakilleen dhugaadha gaafa duraa san dogoggora dalayte torbaatee uummata kanaaf ooleeyyii tanaaf deebisuu fi gabbaatee jecha meeqa jechuu hin qabdu turte isiin aruusaadha amma calliftee jirtii jechuudha adaba nurraatti godhee jira kormichi warra baalee adaba itti godhee jira amma ganaa hin dubbattu kana booda yoo taphattuuf yoo akkanumaan haasa'u mana gaasoo dhuute malee abbaa fedheefuu kana booda deebisti jennee hin eeynu isiin amma jaartii namaati jaartiin namaa kabajaa qabdi jaartiin namaa jechuudha akkuma barbaadde yeroo barbaadde waan fedheef hin gootu kana booda nagaa fiitiin jireenya fi bultii fi oofatti malee amma kaanii kaa wajjin gadi baatee deebisuun hin dandamu sun immoo kadhiyoo tanaa aarimaanii namni hin aara aarumaan waan san goote dhugaadha namnillee nama aarsa ammaaf immoo kunoo jireenya isaanii akka namni irraa jaalatu akka silaa namni waliin itti bashannanu iddoo bashannanaa garagaraa deemanii fataa jaa jirani maashaallah tabaarakallah kun harka itti barattee teessi gaa'ee farraa warri duraan ibsishaa jaalattanii dhabdan jechuun imaanaa sabrii rabbisin haa kennu kanaafuyyuu gaa qooda rabbiiti abbaa rabbi walii qoodeeftu wal fuudha malee abbaan fedhe eenyuun jaalateef ibsishaan akka amma dura gaafa tokko haasa'etti nakii dura jaaladhallee hin beekaa hatta nikaayyuu godhadhee hin jiraa ergarraa hiikee jee biyya namaa sana osoo jiru akka waan biyyatti nikaa godhatee jechuudha qooda malee hin taatu jechuudha rabbiin kan rabbiin isaaf qoodee maakiidha maakillee mumkin nama hedduu jaalatee isinleen immoo ka rabbii siif qoodee ibsishaa waan ta'eef rabbii nama yeroo irra geettee wal bira gaanii jiranii jireenya ofii uffataa jiranii jechuudha. Kunoo
biyya Masri yookaan Ijipti keessatti gaa Kaayirootti kun haala kanaan fataa jechaa jirani. Wallahi gaa maashaallah tabaarakallah rabbiin hamtuu isaanii irraa qabee nagayaa yeroo gabaabduu booda biyya takka keessatti walitti isaan qabee zalaaqii akka wajjin jiraatan rabbiin haa taasisu. Isiniin jaa oliyyiin takka takka gaa nasratu nu ergee jaqaanyi takka malee dhugaa dubbachuuf namni ergama namaatiin gabbee dila kana guutuu ajajuma namaatiin yoo dalagu maal jechuudha. Kun waan fokkataadha. Osoo nasraan waa ajajjee gabbanii ofii muun qaban turani garuu nasratu nu ergee makii arrabsi janii obboleettii teenyaa nu arrabsi nun jettee maal nun jette mungkin isaanillee gaa feemasumaa fi ittiin feemasuuf makii arrabsan taya jibba biraa makirraa hin qabani. Kanaafiyyuu makii fi ibsishaa rabbii wajjin umrii haa dheeressuu jireenya gaarii isaan haa jiraachisu jecha warroonni lallabdan gaa osoma murtuu in hora abbaan horuu jee Oromoo. Isin asumarraa lallabdan isaan ajandaa godhatanii warri yuutuubii immoo yuutuubii irraa shaqqalatuufi kuni rakkoon qabu. Bakka kiyyaa kuni yuutuubii irraa shaqqalatuufi malee jibballee makirraan qabu, ibsishallee irraa jibban qabu, abbuma fedhe irraa jibban qabnu jechuudha nuti. Kanaafiyyuu warri immoo warri jibba namaa qabdan rabbi maana sabrii isinii haa kennu. Warri namni maa guddatee namni maa sadarkaa kana ga'ee namni maa nu caalaa beekamtii argatee jettan isaan immoo isinuu quban qaban. Namni nama dura ol tare tokko beekaa ofuma dura san malee of duuba deebi'ee mil'atu yoo waan ka'ii tokko fa'aa akka nasiibaa waa tokko gara ofii san fiduuf of duuba mil'ate malee sagaxoochii akka keessanii ka duuba kanaa wacuu kana namni ilaalu hin jiru. Akka jaalibsaa sanii fi ammallee dabbal mootii gaaraa moo maal qabiin joobsan hooleyyii san fa'a. Hooleyyiin hoolaa bira tetteessee akkuma hoolaa sanitti yaaddii jechuudha. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa ummata kana maashaallah rajaa rabbi wajjin umrii haa dheeressu. Makiillee tasgabbii bareedduu rabbi haa kennuufi shamarra Harargee kun gaa xiqqoo takka numa jarjaranii beektanii anumaa wajjiinu anuu Harargeedhaa bareessin hin beektanii. Akkasii isiniin jaa hordoftoota kiyyaa inshaallah rabbiin wajjin isaan haa tursiisuu gammachuu keessatti maashaallah tabaarakallah irraa jeen jiraani. Garuu dhiyoo tana gaafa isiin gabbaatee akkasii safantu sanga hedduu takkaan irra fadhee maaliif jennaan waan biraatiin kan dirsichaa akkasitti arginaa maaluma jaan jeerri fadheen hin qaanfadhe akka waan na taatetti sanillee isillee haarumatu godhee dhugaa dubbachuuf makiin nama tasgabbii qabu yeroo hojjetanii waa hunda keessatti yeroo haasoftu jechuudha. Garuu irruma baay'atti wallahi irraa hafuu didanii akkas san hundaan isii ga'anii amma gaa inshaallah isilleen ol deebitee fataa jaa jirti. Isiniin jaa hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallah turtii gaarii naa turaa. Subscribe like godha. Subscribe isin godhina like illee hin godhina. Isiniin jaa hordoftoota kiyyaa namni akka bakka kanaa dhageettan komantii